Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a guyyaa boqonnaati. Anaaf boqonnaa qaba. Muluu Suleymaan faa wajjin oolaa jiraarra. Na jaallee manuma jirti. Akkam nagaa jirtani? Fayyaa jirtu mee akkamii walirraa babbanne samuunii aga tokko. Har'a waan mana oolee fi isiin najaan amma buddeena godhaarti. Yeroo hedduu yoo ani sirraafuudha jedhu na jalaa balleessitaa jettee diddi nan amantu waan ta'eef amma isiin godhaarti waan ta'eef jalqate maraattu mee amma seenee natti kenniti kaan mee ilaala akka ta'ellee xurraa fuudhe buddeena godhu yaala yeroo hedduu natti hin kennitu na amantee waan ta'eef mee ilaala isin garuu kaa poointii naa kennitan yoo ani akka gaariitti dalagee amma booda akka na amantee natti kennitu waan si gargaara jedheen jechuudha. Kanaafi like, share, subscribe gochuun dagatinaa mee dhaqeetiniin akkuma godhellee godhurraa fuudhe buddeena na jalaa balleessiti waan jettuuf yoon harkaa badellee waan godhun qabu mee ilaallaka. Naja, assalaamu alaikum. Kunoo amma isiin buddeena godhaarti. Har'a buddeena si gargaaru nan amantuu yookaan yaada keetu. Har'a buddeena anatu hojjetamee daawwattoota keenyaan anatu hojjeta jedheenii dhufe. Yoo na jalaa balleessitu. Maaliif badambatu? Beeytooti maa ogummaa kiyya akka itti godhu buddeen. Ajaa'ibaa godhee si argisiisan argita. Akka ati lammata na amantutti ilaali. Kana caala ati gootu kana caala godhee si argisiisuuf fedha rag. Amanuu kennuu na jalaa balleessitu. Dhugama wallaahi muutan tolcha bareeda isaa godhee tolcha. Yaa. Argartaa akka itti godhaa. Maarree bakka itti tolcha hin beekta atuun beekta akka ani godhu yaadu naamanu gidda malee. Dagattaa barturtee kushiina seenuu dhiista. Maarree amma hin godha kaa. Argaa isin buddeena keenya irraa balleessee waliin dhiistu. Anamma kana caala bareechisee godhan argita. Amshuu dagatteerta dagatteerta. Hin dagadhu atta dagatamu waan tokko. Itti qadaadalaala kan akkanatti atuu dagatte laa. Matattee ogaddu itti qadaadala. Ina laa leena keessaa dhugeeraan argitu laa akkasitti qadaadda. Haayi amma anatu godha akka itti aanu anatu godha san beeki. Kana gannaa keessa keetti Dhageette? Suleymaan eenyutu irra godha buddeen ana moomaami. Gite kuno nabii laateo eenyutu irra godha. Ana moomaamiitu buddeen irra godha. Mommy. Ati maa yaada na jijjiirtere? Isitu ijooyitiin silaalte yoo. Suleymaan naaragee ka'eetiin yaadatti deebi'e. Ilaallaka ammayyuu. Hirriddaa hageewota na laala. Rideere sirriitti. Rigeera kan akka itti Hayyee. kana ittuun qicanne laalatu iyyuu. Kanatti qicalla. Dheera bibi. Ilaahi baan qorqoree irratti onnaa guute. Auzu billahi auzu billahi. Maal? Ay man jenne deemee ati hundumaa. Jilbaamee gatti qica Si gaaga. Ay hojii kan kee. Eeleen gaalte amma buddeena kana laalu. Bismillah. Bismillah. Yaa Rabbi ati na gargaari ka. Muka jalqabaa waan ta'eef immoo. Ilaalla. Furdisini. Buddeenni yoo furdate irra nama quubsa. Kuni bakka qabatanii saniif as bahe. Mee maal jette? Bakka qabatanii irraa suura saniif bakka qabannaallee qaba laali kiyya. Allahu akbar. Dhaabeeta laali eema kana laali. Buddeena jedhanii. Ay Nabila. Amma maaltu itti qadaadda? Gombisa itti goota. Kana adii gubbarraa kana bishaan hin beekaa Adii gubbarraa maali? yoo inni akka inni xiqqoo tatta'e Hayyee. itti qadaada amma itti qadaadu bahe. Amma itti qadaadu. So ata itti qadaaddu waa takkaan hojjettu jechuudha. Alimo. Anof seeta amma reeddoo an sirraa. Eelee seeraan qadaadatte. Qadaadameera. Yoo an sirraa fuudhu ati ittiin qicanne anamma itti qicadha laali. Baasu eelee diibeessite. Masha Allah. Meelaan.
buddeena safeedii irraa hin qopheessine. Buddeena safeedii irraa hin qopheessine kana kiisitti beekna. Ararara cammaa. Kun immoo kan godhe bara. Kam ati goote sanuu sirnyaan kaa'uun sunuyyuu. Jalala lakkatti diimesse wallaahi. Maaliin? Jala isaa ol qabne la. Kan magaala lookoo. Ende akkana yoo qonnaa ittummaan ta'u. Ende qoy ani amma kana buddeena amma miilaatti deette san buddeenaan siin goone bareechisee maal dagatti. Bar jedhee hin garuu amma dagatteerta maa ati yoo waan beektu bardee turtee agawannaa seenuu dhiiste. Eeleen kanatu eeleen nan beektu. Hin jiru wanti akkasii. Na beettuun immoo hin jiru. Garuu maan jettu akka? Garuu eegata silaa jalqabarraa eegaltee laalabsiitee aga buusaa waa hunda jalqabarraa ta'uu duuti. Malee dhuftee asanarra muudii qabattee yaatama beeku. No, ani amma akka ati kunoo yookaan nan amantuu miti buddeena na jalaa balleessitaa kan hojjetaaree maal godhee jettaa miti. Isa san akka sirriin ta'e argisiisuuf. Ammallee sirriin jirtu bara. Kaan tolchaati yonnaa jedhaarta. Buddeena seetaa kun ilaali mallaan isaa akka xaanuusii yonnaa. Mallaan maali abdii? Mallaan jedhama. Mallaan kan. Kallacha kaakaan beeku. Kallacha kun mallaan fakkaata. So buddeenni mallaa isaa. Sirriin jirtu wallaan kan. Buddeena andee. Mee mallaan maal akka ta'e naa barreessa isin warri daawwattoota. Mee buddeen isaa immoo hagama kan inni tolche amma buddeen lama buusuuf laalaa hagama. Buusee miti sadaffaa irratti sirrii ta'a. Buddeen itti aanullee diimatee rabbisiif maaliif eelee ibidda sirrii barbaada. Inni waan isin itti tasaasuna jalaa dhagaara kun amma booda isin itti nasaasu hin dhageenye iyyuu sagalee kiyya kana. Wallahi diimaa wayiiti qabma inni irraa Diimaa itti magaalaa. Beektuu jedhu diimaaf magaalaa iyyata. Next egaa amma itti aanullee yoo inni qool fuudhu taate. Jalaa cite gubate harki gubate. Omaan jedhudha. Ol garagalchee isin agarsiisuuf makaraa inni nyaatu. Inni beeksisti eelimmaan uumee naatti jedhe. Maal godhe maali? Eeleen tun nan beektu. Eelee abbaabbuu jedhama. Dur obboleettii ta'e tasi fakkaattu san amma jijjiiramte san isirra ajaa'ibaaf dalagaa ture. Mee godhe ammas jalaa gaaftee abdii dhugumaanu. Satu kursi pulas. Hati mana kata buddeen mana bau malee. Takemee Allah agati. Manja doo amma kireediti argachuu qabda. Amma arfaffaa irratti kana jaala. Indee siga. No. Thank you. Wallahi takkatti bareechisuu qaba perfectii godha takkatti. Ay perfect goote bakka kun perfect. Ila jaalatti godha. No thank you. Bareeda goote kun amma. No. Takkatti billo. Itti. Ade wallahi ila kinitti bareeda. Kufist. Kootu tasqab ilaala kan argitaa ija isaa argite. Okay bismillah buddeen akkana yoo akkana laabbaa. Jalli diimaa. Diimaa itti laa. Amma abdii bakka thank you. Akkatti bareeda. Na gargaaru keeti. Thank you. Mashallah wallah madugumano daawwattoota keenya na amanuu diddee mee wallahi kana laalame buddeena jechuun daarii ga'ee bakka mara ga'ee. Dura meegeessi. Buddeena kana yoo ba'e ilaaltanii eegaa. Laal eega gombisatti gombistee safee dirraa kaan buusan. Mee buddeena kana gootutti argisiisi. Argan. Deemaa waa argisiisa. Argasiisaa jira barkono. Boboota na amantaa. Ani maa duruu si amanamaa si amanuu garuu kushiina seenuu turteertaa hin gootuu na laballeessitaa.
هلا هلا ميتت والله هلا البر بقى ما شاء الله بريدة سيتا أكاس أمانتي إيه بريدة سيتا Thank you masih dagang re gammachuu itti abbaabuun buddeena godhuu hin danda'a. Buddeen isaa koomentiitti barreessaa fi isinii laayik illee godhaa fi hin laalla walumaa. Ayyee maashaallah buddeena ajaa'ibaa ture. Yaalee takka dagadhee ture dalagaan xiqqoo biizii waan ta'eef. Dhiiseera buddeena akka duraanii sanii miti gaa'e. Amma haadha waan ka'eef. Meeshaa bakka kaa'amee iyyuu hin beeku. Kunoo amma hin beeka. Waan ta'eef. Kunoo hojjetee itti argisiisee amma booda rakka inni jechuudha amantii. Galatooma assalaamu alaikum. Like godhaa fi like. Subscribe godhaa.